Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashama akka fuunee jirra jirtu boqoota inni nagaa firaamanni rabbi sibiraa jiraatu warroonni haaraa gara chaanala kiyyaa dhuftan baga nagaan dhuftanii warri dura jirtan ammoo guddaa galatooma laayik sheer gochuun dagatina koominti gochuun dagatina koomintiin keessan hedduu akka nama jajjabeessaa baay'ee tokko dasna jedha kan baay'ee viidiyoo garagaraa isin dhiyeessu na taasisetanii jira. Egaa kaasin dur viidiyoo nyaataa viidiyoo garagaraa isin dhiyeessaa ture har'a ammoo viidiyoo qulqullina qaamaa akkamitti akka eeggannu isiniif qabadhee dhufee turtiin keessan hagadhuma viidiyoo kanaatiin nafaanaa ta'u torbaanii tokko yookiin guyyaa lama itti fayyadamuu qabna ala xuula guyyaa guyyaan itti fayyadamuu miti isiniin jedha. Saamunaan kunillee maali yoo jettan saamunaa magribiyaa jedhama. Eessaa argama yoo jettan akkanuma jaahisa dhufaa jechuudha. Haxaaraanii argattanii jechuudha bakkee meeshaan xabi'aan itti gurguramu jechuudha. Achi argachuu dandeettanii hagadhuma viidiyoo kanaa nafaana turaa akkaataa itti fayyadama isaa isiniif dubbadha isiniin jira. Buleeyyan kiyya laakkeessuudhaan na jajjabeessaa isiniin jira. Saamunaa hedduu takka jaalladhu jechuudha. Waggoota dheeraaf kan itti fayyadamaa ture amma kaayigaa isiniif qooduu qaba. Obboleeyyan kiyyallee namni tokko lama yoo irraa fayyadame anaaf gammachuudha kan jedhu jechuudha. Turtiin keessan hagadhuma viidiyoo kanaa nafaana haa ta'u. Akkasuma kireemii jismii kennaaf nu barbaachisu maal akka argachuu qabdan isiniif qabadhee dhufe isin ammoo laayik sheer gochuudhaan na jajjabeessaa gara dalagaa. Egaa akkuma asitti argitanii saamunaan kunoo isa kana jechuudha. Buleeyyan kiyya akkana dhufa saamunaa kana tokkicha bitattan ji'a 4 ji'a 3 itti fayyadamuu dandeettanii jechuudha. Maaliif torbaanitti guyyaa lama yookiin guyyaa tokko jismii keessan bishaan ho'aadhaan nadaafaa godhattanii jechuudha. Qulqullina addaa godhattanii miila keessanis deebi'ee rifeensa keessanii fuula keessan waan hin ta'ini hundumayyuu isin fayyadaa jechuudha jismii keessanii. Kun ammoo kireemii looshin niifiyaadha jechuudha. Looshinal jismii niifiyaadha baay'ee bareeda jechuudha jismii fi akkasuma paappayaalleen baay'ee bareeda. Yoo kanneen paappayaa fi niifiyaa kana argachuu hin dandeenye niifiyaan gurratti illee ni taati. Yoo niifiyaa fi paappayaa argachuu hin dandeenye zayituuna jechuudha. Eega dhiqattanii kaatanii zayituuna argattanii jechuudha. Hayya akkaataa itti fayyadama isaa liifaa kana qabaachuu qabna jechuudha. Liifaan kun jildi mayyitaa san akka nuti ofirraa baasnu nu taasisa jechuudha. Kun immoo tuyyuu kamiilaati jechuudha. Miilli keessan erga isin bishaan ho'aa keessa galtanii bishaan ho'aa saafattuu fayyadamtanii bakkeen shintibeetiin isin itti qaama keessan dhiqattan bishaan ho'aa qabaatee achittuu fayyadamtanii bakkuma silaa carraatti argattanitti miilli keessan baay'ee laafa gara jalaa kanaan ni jiidha jechuudha. Qoshashaa garagaraa waan godhatuufi isallee kanaan ofirraa ho'itanii jechuudha. Riidanii jechuudha miila keessan jala jechuudha. Saamunaan kun jismii qofaaf malee fuulaa fi rifeensaaf miti akkuma isin achitti isinii dubbadhe jechuudha. Egaa obboleeyyan kiyyaa saamunaa kana jismii keessan bishaan ho'aadhaan jechuudha. Bishaan ho'aadhaan jismii keessan ballaltanii harka keessan ta'ee miila keessan ta'ee bakka na barbaachisa jettan jechuudha. Dhugaa dubbachuuf biyya namaati jechuudha. Kun akkana jira saamunaan biyya namaatitti hammaamatu jira jechuudha. Ka dubartiin torbaanitti guyyaa tokko yookiin guyyaa lama deemtee jildal mayyitaa ka jedhamu kana itti dhiqatanii jira jechuudha. Biyya keenya kun hin jiru. Eega kun hin jiraatii noo maal gochuu qabna ree shaaxira taanee qaruutee taanee wanta garagaraa ofii keenya laallee itti fayyadamuu qabna jechuudha. Kun ammoo biyyeedha jechuudha. Biyyee magribiitii an biyyee kanatti fayyadamu jechuudha. Biyyeen kun maaliif nu fayyada? Akka jismii keenya yeroo bishaan ho'aa keessa gallee saamunaa kanatti dinnee ofirraa rinnee liifadhaan ofirraa rinnee kaanee qaawwa bakka kan xurin keessaa yaa'e kun qaawwatu ija ol babaasaa jechuudha. Qaawwa sana ofirraa cufuuf biyyee kanatti dibanii jechuudha. Akkasii isin biyyee yoo barbaaddan waliin bitadhaa hin barbaadini irraa dhiisaa isiniin jedha. Garuu biyyee wajjin hin bitadhuun bishaan qorraa dhumarra dhiqadhee achi ka'ee kireemii yeroo xaragadhe halaas wanni takkayyuu hin ta'u jechuudha. Kanaaf jennaanii bifa kana itti fayyadamtanii akkuma isinii dubbadhe akkanatti erga bishaan sanii of saamunaa dibattanii kaatanii daqiiqaa tokko hanga 4 yookiin hanga 5 ofirra tursiiftanii liifa kana akkana ofirraa riddanii jechuudha. Yoo ofirraa riddan dhugaa waan isinirraa bahu ni argitan jechuudha jismii keessa irraa. Hedduu takka hin jaalladha jechuudha. Saamunaa kana malee hin fayyadamu jechuudha. Saamunaa kana waggoota dheeraaf itti fayyadamee yeroo sanii magribiyaa dhaan bakkee tokko turre jechuudha. Magribiyaa akka qulqullina ofii eeggachuu irratti akka addaa kanatti qulqullina ofii eeggatanii jechuudha. Isin amma akka turre saamunaa kana na barsiiste ani haxaaramarraa bitadha jechuudha. Kun waan ofii itti fayyadamee jechuudha. Egaa haala kanaan jismii keenya tadliika koonee
rinnee ofirraa dhidhee kireemiin nu fayyadamuu qabnu akkuma dura dubbadhe yoo argattan paappayaa zayituuna kireemii niiviyaa kanaan muraxxaba jismii keessan jechuudha. maaliif eega xuriin garagaraa keessa ba'e jismiin keessan isin goggoga waan ta'eef nasassi gootanii waan kanneen itti dibachuu qabdanii isiniin jedha obboleeyyan kiyya. egaa haasaa kiyya keessatti wanti dogoggore yoo jiraate asumaan na folchaa dogoggora jirullee koomentii jala barreessuu hin dagatina. haga viidiyoon biraa viidiyoo nyaataa yookiin viidiyoo qulqullinnaatii walitti deebinutti assalaamu alaikum warahmatullaahi